Ashomaa harka fuunee jirra jirtu daawwattoota Zara Entertainmentii baga jala bultii ayyaana irreechaa ittiin isin gahe isiniin jechuu barbaada. Kanattaan Suudaan waa'ee irreechaa ilaalchisee namoonni irreechaa shirki jedhanis jiranii namoonni irreecha sirri jedhanis jiranii namni hunduyyuu ilaalcha isa ufii isaati keessaa qabu akka isatti fakkaatetti hiikataa jechuudha. Gabaabumatti ayyaana irreechaa hordoftoota amantii waaqeffattootaatiif guyyaa ayyaana Oromoo kaawwaniif immoo bakki sun bakka seena qabeetti seenaa guddaa qabduudha. Asirratti sirba irraan walaloo gabaabduu takka isinii dubbisee Okay guys, namoonni ayyaana irreechaa mormus jira kan hin mormines jira. Gabaabumatti walaloo gabaabduu takka isinii dubbisa. Ergaa qabdinatti fakkaate walaloon tuni namoota mormaniifis ta'anii kan hin mormineefis sun akka amantiin kan dhuunfaatii nama galchu jechuudha. Machii keessa hin turinaa jetti walaloon tiyya. Namni ija tokko qabu biyyoodhaan hin taphatu, eegeedha waan argatan darbeenuuf hin dhalatu. Dhadhaa keessaa nyaatanii qorii ofii cabsuure nutti tole jennes haqa jiru dabsuure. Isa lafaa kaasuudha kan afaanii darbuure yeroo tokkochatti bofa sagal qabuure. Suuta deemuun buuphaa abbaa golfa taasisa. Suuta ejjadhaa fira koo jarjaruun gatii isin baasisa. Jarjaraa re'eetti hin horu yoo qalee nyaachuu malee waggaa 150 booda kunoo irreechi Finfinnee galee. Kanaafuu suuta deemaa utaaltanii hin cabina gaarii kanarraa finna kan of harkaa hin dhabina. Ofumaa wal nyaattanii diinaaf daandii hin urina beektanis wallaaltanis machii keessa hin turina hin machaayina jetti walaloon tiyyaa. Barri bara bilisummaa isinii haa ta'u irreecha gaarii yeroo gaarii akka dabarsitan abdii qabaa.